Yaa barri maaluma dhabee bara maaliin komatan barri guutuun akka ittiin hin jennee fi irruutu keessatti mul'atu. Baraani ati hirruudha akka hin jennee fi guutuu keessatti argama. Bar tokko quufa, bar tokko beela, bar tokko nageenya, bar tokko lola, bar tokko durooma, bar tokko iyyooma, bar tokko abdii, bar tokko yaaddoo. Bara jaalala hin quufamnee koo hin nuffamnee koo bara jaalala. Waadaan keenya waadaadhuma. Waadaan keenya waadaadhuma. Yoo wal ganne. Hallayyaan kun inni nu haa eegu. Nu haa eeggatu. Elaa kunoo. Ana sila kanarratti. Wama nyaatte harki keenya walitti yeroo mi'aayu jireenya jechuunis kanuma la. Tanzibaa wajja kuwa. Ayyaaf nagaa keenya. Tokko baani waan. Isaan kun jiran. Meedii. Anumaami. Baay'ee kun anumaami kun. Kaleessa muudeen gadda yoo gaafa abachaa. Nana raafadee. Waan man sinii godhee sin gammachiisuun barbaadaa. Galgalli kee haa tolu hunda koo. Galgalli kee. Diinni kee haa cufamu. Diinni kee haa cufamu akka naa jiraan. Warraa jiiti. Barri jaalalaa sanyii ta'ee hin hidhatan maleessa. Ituu sanyii ta'ee hidhame bara jaalalaa eenyuutu farkaatii dhaba. Obbo Gammadaan jiran? Jira. Isin barbaadanaa jedhin. Baay'ee. Number you dialed is now busy. Please redial later.
Kopiina gaa. Isatti nama barbaadu sin. Naguma qabdaayi. Isatti nama barbaadu fayyaa keetti. Akkam jirtaayi? Jirtuu sin. Akkam ofi? Akkamitti? Fayyaa keetti? Jirtuu. Maalis guyyaa meeqan sin barbaade sin nabeesin? Maal eessa feesa? Bakka nan bilbila kan kaastu. Bilbila kun kaastu. Maal bilbila maa eessaa fuudhee bilbilli kan koo harkaa utuun si bilbilu odoo keessa bu'ee na jara bade. Maalan guyyaa meeqan bilbili? Hin keessa jira bilbila amma kiisii koo keessa. Mana dhufee sin itti himne? Namni tokko natti beenyu. Eenyuun natti himne tan. Maali ofii naguma akkasa bilbila keewullee. Naan koomatiin dura booddee dhageessa waan narra gahee jedha natu beekame. Tas. Maali ajaa'ichi maan qaba jedhee si barbaade? Beedhaa gahee raanuu kanaa jedhee akkamittan si barbaade seete. Dhimma sana naa raawwadhaa. Ofii attamnaa jirtaati. Jirtaa yookiin? Jirra garuu. Akkanitti si yaadeewu. Anis baay'ee si yaade. Carraa namaa hin qabu carraa nama gaarii hin qabu dhugaa haasa'uudha. Amma naan kennitanuu dhimma sana. Turakkin hin jiru. Sidhii si nama biraati. Har'a naa raawwattu? Siifan fixa gargara siifan fixa. Maal wayyaree amma dhimma tokko ofanin obbo Wandimuu Dachaasaa kan jedhamu isaan bira deemaa jira. Kanaaf malee amma si deemnu gammoo naa raawwadha. Amma deebi'an sin jira sumatti na eegila isuma ammaa kana. Gurbaan kun immoo kanaafani. Bolesa haadha manaa kuutiiti. Kanaaf mucaa farraa. Har'uma naa raawwadha. Amma fexaa humtuu akkin hin jiru. Hin badin adara. Adara hin badin. Jira. Asumatti na eessa iyyuu nagin. Dhageesse? Nama tokko illee osoo amee jedha akki hin deemin. Asumatti na eegi. Inni bar tokko baqatu, bar tokko immoo hin ari'amu. Inni bar tokko barbaadamu, bar tokko immoo hin barbaadu. Safuudha baraaf wal jala miliqa. Seer gadde har'a sabbaa keetii lixxa lafa lixxu samiitti ol hin baatu sabbaa keetii dhaqxaqa. Kan hin barbaadaa jiru naman se'een edaa seexanaayi. Miirri eessa seetu? Seera bana rawan. Eenyu? Aha. Akkam jirtu? Fayyaa. Jirtu. Fayyaadha inni jedhee nagaa dhumaan ta'an. Akkam? Jirtaa? Bo'eessa turte kanaan dura bo'eessa. Amma garuu akkamitti argamuu dandeessi? Maal ani soos hin barbaadaan ture. Ana? Maal hojjechaa jirtu? Maal? Waan inni hojjetaa jiru sitti agarsiisa. Maal? Dhageessee waan inni hojjetaa jiru. Maal inni? Dhageessee. Dhaammadhu. Si raawwateera. Dhaammadhu si jedhu. Dhageessee. Dhaammadhu. Si raawwata kan kee har'aa si uumeeru. Akka godhu. Wanti nu dhaammannu. Nama ajjeese lubbuusaa jannatan galtu. Lubbuusaa kana biddaati. Nama ajjeese. Yoo lubbuudhaan jiraadhe immoo qarshii keessan hojjedheen isinii kaffala. Isin garuu akkuma amma ukaasanii na ajjeefnaan isinis mana hidhaatti galtu. Qe'ee keessan irraa, maatii keessan irraa, haadha manaa keessan, ijoollee keessan. Eessatti galtu? Mucaa keessaniif haadha manaa keessan addaan baatu. Namni kan keessaniif kan kootii mucaa kootii mucaan keessan immoo warra gumaa ta'a. Jiraannaan immoo hojjettee isinii kaffala qarshii keessan.
Sirri barruu kee keessa jira.